dhugaa dubbachuu fi sagalee fayyoo kaleessa waraabee gadhiisanii hamaa yookaan hamaatti jijjiiramaa gaarummaaf namaaf yaadu hamaatti jijjiirama jedhee miti kan hin fidee gadhiise jechuudha. Kan hin gadhiiseefis akkasin argitaniif malee firaayibeetiidhaan deemee abbaa kakuu haasofsiisee yoonni tole naa jedhee xumuruu nan danda'a. Abbaa kakuutti mee jechuudha. Akkanin fidee maxxansee fi akkasin argitaniif malee akkasin nattaartaniif miti jechuudha. Namni akkuma bifti isaa garagaraa yaadni isaallee garagara kan yaada kanarra caalu naa kennu jiraachuu danda'a. Baasi jedhamoo abbaa filmoo adda baasi jedhamoo xosii baasi naan jettu moo maallaan jettu jedheetanii maatiidha yaada kana isiniin mari'achuu dhufe malee hamaatti na yaaddu yookaanis immoo maaliif iccitii jalaa baaftee jettanii na arrabsitu jedhee yaadee hin beeku. Sanarraan iyyuu immoo kan fayyoonatti kaasee isini jechuudha. Koomentii keessan ilaalteetu fayyooni iccitii komaa ol baaftee jetti. Silaa fayyooni nama miidiyaati naa hubachuu qabdi turte. Namni miidiyaa waa marge maxxansa waan ta'eef bakka namaaf mari'achuu fi hiriyoota isaatii fi maatii isaatiin mari'achuu fi waa maxxansu fayyoodhaaf hin gala ture. Muudiin kun hin galaaf ture. Garuu kan natti kaasee haga kana haga fayyoon aartee dubbattutti kan natti fidee isin warra koomentiitii jechuudha. Sagalee fayyoo saatii wajjin maxxansetu sagalee bara 2017 14 sagalee 2000 meeqaati bara 2020 wayiiti jettaniitu barreessitu jechuudha. Isheen hooree har'a gabbaatee dubbattee isin hin qaanessine sagalee akkanaa qabdi dhugaan baane maaliif nama jallistu? Otoo namni waan gaarii hojjetu otoo namni waan gaarii namaaf yaadu maaliif nama jallistanii harraban taane namni akka harraban taane dubbatu maaliif nama gootu si warri koomentii? Sammuun keessan likkiidha, sammuun keessan sirrii isin dalaga. Maaliif waan nama harraba nama keessaa baasisiiftu? Paaspoortiin kan waggaa meeqaati jettan paaspoortiin yuutuubii irraa iskiriinshoot godhadhee fidee maxxansetu paaspoortii waggaa meeqaa fiddee maxxansite sobadha. Isheen hoore dhugaa baateen dubbanne mee ammas lafatti namne kun hundaa anumaaf fayyoo walitti buusuuf anumaaf fayyoo walitti naquufitu kana hundaa laffaatu jechuudha. Anaaf fayyooni har'as boris taanaani gargar hin baanu jechuudha. Isheen na jibbituyyuu ani ishee jaalladhaa jechuudha. Maaliif jennaani amala ishee jaalladhaa waa hunda ishee bakka jecha hin qabuufi jechuudha. Hedduu tokko jaalladhaa jechuudha. Isin garuu anaaf fayyoo walitti buusuufitu koomentiin taane barreessitanii warroota kaan miti. Isin warroonni koomentii gaggaarii barreessitanii warroonni yaadi isiniif galee yaada naalachaa turtanii hedduu tokko galatooma nama hubattu sin. Uummanni kuuwwanii nama jallisa. Kuuwwan immoo jechuudha sammuun see waan yaanneefitu koomentii tokko jalqabarratti arginaani abbaan namtichi suni koomentii dabaa barreessi taanaani isheen itti aantee dhuftus koomentii dabaa barreessiti. Faaraa waan ta'eef. Waan tokko waan hin beekneef jechuun ijoollee keenya binees warra hormarraa ani kanaafan bari jara soddaa jala oola bar Oromoon keenya bar dhugaa rabbi tokko sammuun isaanii nama naqa'u miti bar kanaafan bari ijoollee soddaa jala oolee isaan ilaalaa oolu jechuun Oromoon keenya bar waan tokko muudiin hin qaluu fi bakka nama hin naqaanetu jira jechuun tokko miti tokko amma ijoolleen Amaariffa daawwannu hin beektu miti isin warra muudiin isinii galee warra jireenya beektanii jechuun warra sammuun keessan banaati. Kuuwwan homaan beektu faaraa bakkuma dhalattee taftee jechuudha. Biyyaa baatanii jirtu moo biyya keessa jirtu garuu warri koomentii akkasii nama walitti naquuf barreessan biyya keessa jirtu moo biyyaa baatan hundaafuu xiqqoo jijjiiramaa pilees muudii keessan qayyaraa warabbii muudii keessan qayyaraa jiraadha. Kanaafuu jennaan anaaf fayyooni har'as boris taanaanii waliin lollu isin walitti akkan dubbii dubbadhu fayyoon illee akka dubbatte na arrabsituu fi yaada barreessitanii fayyoon akkatti viidiyoon irratti daladdu gootanii jechuudha. Silaa fayyoon viidiyoon irratti hin daladdu. Ani kanini dhufee isin gaafadheef isinitti mee jira. Yaada isinirraa fudhachuuf malee dhossaadhaan dhaqee abbaa kakuu gaafachuu nan danda'a jechuun maaliif jennaani ani fayyoodhani biyya ormaa baatee daladdu yoo jijjiiramte anaaf gammachuudha. Anaaf waa tokko ani yoo abbaan kakuu tole jedhe abbaan kakuu eshi jedhe har'as boris taanaanii fayyoodhaaf biizaa hojjechiisee fi ija keessan duratti maxxansee nan ergaafi jechuudha. Yoo abbaan kakuu tole hin jenne immoo hin barbaadu. Ani jechuudha. Gidduu kana kaleessaaf kunoo har'a tasaafaraa jirti. Mucayyoo tokko jechuudha. Birri 500 riyaala Suudii 500 birri Itoophiyaa gara meeqa? Riyaala Suudii 500 gammataa laala. Riyaalli 1,000 birri meeqa? Riyaalli 1,000
kuma furtama riyaalii 500 birrii meeqa gara birrii 50 wayii baasee kunoo abbaa manaatti gashaa jira jechuudha. Abbaa manaaf haadha manaa walitti araarsee jechuudha. Abbaa manaaf haadha manaa gargar ba'anii sababii maallaqaatii fi gargar ba'anii fagaatanii turanii kun ofii kooti birrii kaffalee fi galchuutti jira jechuudha. As bahee dhufee dubbadhee galatan qabu garuu ilma namaarraa wallaahi nama baay'ee dhossaadhaan hin gargaara. Yuutuubii kana amma maallaqannaa kaffalu dubbachaa jira. Asirratti bahee dubbachaa jira. Waan gargaartu harki kee bitaayyuu sin dhagayini jedha bar rabbi. Kanaaf ani asirratti bahee dubbachuu dhiise duraan bahee dubbadha yeroo 2 viidiyoo maxxansee birrii namaa erge. Argitanii jirtu miti yeroo 2 viidiyoo maxxansee Jimmaadhaa fi Wallaggatti birriin ergee jechuudha. Abdii Geetaachuu waraabee isinii fide asir nama gurbaa Wallaggaa sana maqaan sanaan jedhamu fidee isinii maxxansee nan dubbadda. Hin dubbaddu bar. Kun immoo hiccitii miti. Kan hiccitii ol baafte jettanii na arrabsitanii hiccitii miti. Ani gandummaadhaan illee naman qoodu. Gandummaadhaaf jedhees immoo hiccitii fayyoo kan ol hin baafne ani ganda seeyyuun beeku fayyoo akkasumatti jaalladha. Bakka isheen taateen beeku Wallagga taate, Arsii taate, Walloo taate, eessa ishee akka taateen beeku jechuu akkasumatti ormummaa ishee jaalladhaa jechuu. Ishin garuu walitti nu naquudhaafitu koomentiin taane barreessitanii anaaf fayyoo walitti buusaa jirtu jechuudha. Ani garuu ilma namaarraa galatan qabu. Wallaahi nan dhiise amma. Garaa kutachaan iyyuu deemaa jira. Maaliif galatan qabu? Ani ilma namaarraa galatan barbaadu silas waan hin godhu rabbiif jechan godha. Kanaafan namatti himu bar waan hin godhuu fi waan hin hojjedhu. Anis mana madamii keessa jiraadhee fayyaa waan hin qabuufanii humna waan hin qabuufanii nama humna hin qabnetu immoo jira. Nama carraama mana madamii kana hin argannetu immoo jira. Kanumaaf jedhee nama gargaara malee anis mana madamii keessa hin jira. Malee ani fayyoo qeequu fi isa salphisuuf miti jechuudha. Kan hin viidiyoo sana maxxansee sagalee ishee sana maxxansee jechuudha. Akka isheen dalagattu nan barbaada. Akka isheen jijjiiramtu nan barbaada. Akka isheen hundaa walitti iyyuu jiraattu nan barbaada jechuudha fayyoo. Isiniif galuu dubbiin isiniif hin galle jechuudha. Mana madaamii keessa daladde biyya keessa jiraatte hojiin hojiidhuma bara. Qansiraan qansiraadhumaa jechuudha. Hundi keenya qansiraarra jirraa jechuudha. Garuu isinii anumaaf fayyoo walitti buusuudhaaf jettanii koomentiin taane barreessitanii akka isheen viidiyoon irratti daladdu gootanii jechuudha. Fayyoo anarras boris si jaalladha. Wallaahi si jaalladha. Garuu uummata koomentiiti jettee yeroo baay'ee uummata koomentii yaada isaanii fudhattee nan lolin. Uummanni koomentii har'a si faarsaa borsi gata. Gantuudha hundumtiyyuu. Gantuudha bakka uummanni koomentii gantuudha. Isa yeroo da'anii dhuftanii nan dubbifne yeroo maal ta'u jettes dhufee si dubbiseera akka riyaa tokkotti meen yuutuubara Oromoo keessaa yuutuubii keessaa nama si daawwatu daawwattoota kee tokkoffaa keessaa eenyudha namni dhufee si dubbise. Ana miti kan dhufee si dubbise. Fayyoo eenyu dhufee si dubbisee beeka. Ani as taa'ee tani barkan si dubbise. As taa'ee tani barkan surprise godhe fayyoo. Biyya kana taa'ee surprise si godhe. Eenyudha mee? Namni anarra si jaallatu jira. Matu namni hamaa kee dubbate hin dhiisu. Nan lolaa jechuudha. Waan si jaalladhu dhufani bara. Beektaa miti utuu beektuu utuu keessa kiyya beektuu hormaaf dabarsitee nan kennin. Horma duukaa hin bu'in. Gantuu waa'ee namaa hin beekne keessa namaa hiccitti namaa hin beekne yerumatti dhufee haasofti waan ta'eef. Uummati tokko miti uummanni tokko na beektusi. Uummanni tokkos koomentii gaggaarii barreessaa turtanii kaleessa tokko gantuudha malee jechuudha. Gantuudhaa fi yartuudha bakka hin kennin yoomiyyuu taanaan. Ani immoo jechuudha uummata koomentii isin arrabsaa jiru. Afaan koo keessatti bokoo bukeessanii isin arrabsitanii yeroon isin dhiisu gixxim godhe isin arrabsa. Akka isin arrabsitanitti isiniif deebisaa jechuudha. Maaf arraban qaba waan ta'eef sodaa namaa tokkollee hin qabu. Ani yoomiyyuu taanaan sodaan qabu. Yaa Wallaggaa lijinan. Attaaqi minde ijoollee Wallaggaati sodaan qabnu nuti. Itti deefnee duunaa jechuudha. Kanaafuu na hubadhu. Sodaa yoomiyyuu hin qabu. Taanaan natti dhufnaan ija haadha keessatti jaamsa. Waan asirraa deebi'u miti jechuudha. Na beektaa miti. As biyya Arabaa keessatti iyyuu sodaadhee takka namaaf gad jedheen beekuwaan funyaan haadha ishee keessa dha'ee tan bulaa jechuudha. Isin galaa. Humna kootiin hin jiraadha waan ta'eef namni irratti buunaan funyaan haadha ishee keessa dha'a. Wallaahi